Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa fulbaana 14 bara 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 4 bara 2010 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Galchuma sannagayaan sooraalaa keettootu har'aasanitti waldhabdaarii Oromiyaatiif Somaalee keessaa jiru irratti waraanee Moqaadishoo dhuuf keessi jirmoo hin jiru. Tanaaf mootummaa federaalaa qorachuu jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo qaata qoratee irra ba'e waan jira argallee jedha. Qophiin keenyarraa irra jireessi isaa haalawwan walitti bu'iinsaa bulchiisa naannoo Oromiyaaf naannoo Somaalee wajjin daangaa jiru irratti geggeeffamaa jirutti fuuleffata dhaggeeffatoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna amma balleessa oduutiif gara soraattan si deebisa. Waldhabdaarii Oromiyaatiif Somaalee irratti waan akka dhaga'u jira. Odumaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alem ibsa hardhaa gaazexeessota Finfinnee jiran himirratti tanirralleetti waan jedhe jira. Waan jedhu keessaa tokko waraanii Somaalee Moqaadishoo dhuuf lola kana keessa seenumoon seennee jennaani tunini dhugumaanuu waan garaa nam nyaataati namii tanirratti lubbuu dhabuu waan garaa nam nyaataati waan guddoon ham gaddisiisaallee jedhee jedha. Iskindar Firoo taatullee immoo. በመጀመሪያ ይሄ አሁን በሁለቱ ክልሎች አካባቢ የተከሰተው ሁኔታ ያሳዝናል። በዚህ አላስፈላጊ ሁኔታ waan qaraa wanni naannoo lamaan tan jidduu dhalate waan garaa nam nyaataati waan barbaachisan ta'an kanaan lubbuun nama dabruunlee waan guddoo hamtuutu waan guddoo gara nam nyaataallee akka mammaassaatti dhiirsikeetti jeesee obboleettiteetti du'ee jechuuf akkaatti jedha. Akka rakkoon tuni fala argattammoo hojiitti jiranitti jira waan qorachuu jiranit jira yoo fixanne dubbannaa jedha obbo Mallas. Gamkaaniin ammoo akka ministeerri odeeffannoo mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo Halee jedhetti waldhabii naannoo lamaanii ammaan tana yamiil gad dhaabatee qabbanaa'e. Gamkaaniin ammoo tanuma keessa Haleellee nama gara 600tti Jijjigaa fi Awadaa'ee dhufeetiin naannoo Hareergaa'ee jedha Dr. Nagariin wanni waraanii ittisa biyyaa jedha Dr. Nagariin bulchoota naannoo lamaanii waliin ta'eetiin waan kana qabbaneessee qorachuu jira jedha. Waldhabaa daarii Oromiyaatiif Somaalee irratti nama hedduutti lubbuu dhabe. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo waldhaba kana keessa waraanii mootummaa naannoo Somaaliyaatti dhuuf jiraachuun mirkanaa jechuun oduu himaan yookaan ammoo itti gaafatamaan koominikeeshinii biiroo naannoo Oromiyaa dubbachuun beekama. Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka bulchootii paartii Demokiraatii jedhanitti miilootii isaanii akka ijoollee biyya ormaati seer malee xiqqeennaan Ameerikaa dhufanii biyya ba'uu dhowwanii asuma qarqaaruu danda'an irratti pireezidaantii Tiraampiin yaadaan hi'a waliigallee jedhan. Ijoollee sagantaa Ameerikaan baafta daakaa jedhaniin qarqaaruu jiran 800 caalaa ganna lamlamaan waraqata isaanii haaressanii fi akka isaan Ameerikaa keessi jiraatan qarqaaraa bahan. Pireezidaantii Tiraamp ammoo bulchoota paartii Demokiraataan waliin akka ijoollee seer malee Ameerikaa dhufanii sagantaa daakaa jala qarqaarsa argachuu jiranii waliin hojjechuu danda'anitti waliigaluu fi itti dhiyaanne guddootti dhiyaannellee jechuun dubbata. Pireezidaantii Tiraamp sagantaa daakaa kana ijoolleen qarqaarsa bara pireezidaantii Obaamaa keessa argachaa bahaniin 7 lamaan duratti dhaabbachiise. Akka jecha itti gaafatamtoota paartii Demokiraat keessaa Peelosii fi itti gaafatamtooti gargaraalleen jedhanitti wanti guddoon isaana akka ijoollee tan asuma qarqaaruu danda'anii gamkaaniin ammoo daarii Ameerikaan Meksikoo waliin qabdullee jabeessanii akka eeguu danda'an irratti waliigallee jechuun dubbachuu jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qarqaarsi nama Ameerikaa godin Filooriidaatii obomboleetti bubbee fi lolaan manneen irraa barbadeessee tolchuu jiran dhaqeetiin laaleetiin qarqaarsa arguu jiru kana guddoo gammachuu isa dubbata. Jarii nama ammaan tana nama qarqaaruu jiru keessumattuu iyyuu dhaaba fiima jedhan keessa hojjetu hojii dansaa hojjechuu jira jechuun dubbate. Godin kanatti obomboleettii fi lolaan nama 25 caalfite. Tiraamp qarqaarsa magaalaa Fort Meersii fi Napaalsitti gochuu jiran laaleetiin hojii tana guddoo gammadu dubbate. Filooriidaan akka jecha pireezidaantii Tiraampitti biyya yookaan ammoo naannoo obomboleettiin barbadeessiti taqaraati. Naannoo Filooriidaa kiis jedhan keessatti akka bulchootii jedhanitti manneen jireenya haga harka 80 caalanitti barbadaa'e. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Rex Tillerson akka Kooriyaa Kaabaa muddanii hojii nukleerii dhaabsisuu danda'aniin irratti rakkoo siyaasaa Liibiyaallee akka faluu danda'an irratti Faransaay fi Biriitish waliin mari'achuu fardhaa Leenden jira bulchoota gargaraatiin wal mari'achuutti jira.
Iraaq gam kibbaa keessatti hardha nam 50 caalutti bombiif qawween fixan tan maleellee nam 80 caalu magaalaa godin Diiqaar Nasaariyaa keessatti fixani oduu namaaf qabtanum. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya walitti bu'iinsa naannolee daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee Itiyoophiyaa keessatti jiruun walqabatee wixata dabre kana namoonni 32 magaalaa Wadaay keessatti ajjeefamanii jiran jechuudhaan naannoo Somaalee irraa miseensa paarlaamaa akka turan tokko raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleetti himanii jiran. Boqor Alii Umar Alaallee ka jedhaman miseensi paarlaamaa gaafa wixataa halkan obboleessa isaanii xiqqaa dabalee namoonni ajjeesamuu fi obboleessa isaaniif namoonni kaan morma muramuu isaanii dubbatanii jiran. Namoonni ajjeefaman 32 jedhu. Namoonni kun daldaltoota nagaa, ijoollee, haadha warrootaaf abbaa warrootatu bakka ciisanitti ajjeesame. Manneen isaanii keessatti ajjeesaman. Irra caalaan isaanii morma muraman jechuudhaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleetti himan obbo Boqor Alii Omar Alaallee. Gama biraatiin immoo kamisa dabre kana Oromiyaa gama kibbaa naannoo Moyyaaleetti milishoonni Oromoo qoncoraa qabatan haleellaa geggeessanii yoo xoqqaate namoonni 4 ajjeesamuu jiraattonni nutti himan jechuudhaan VOA irraa kutaan afaan Somaalee gabaasee jira. Dubbi himaan mootummaa naannoo Somaalee Itiyoophiyaa obbo Idris Ismaa'eel immoo arra raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin amma ammaatti naannoowwan 10 keessatti namoonni 165 ajjeesamanii 9 irra miidhaan ga'ee jira jedhanii walitti bu'iinsa deemaa jiru kana kan hoogganaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'etti dubbatan. ዋናው የሚመራው የክልሉ ፖሊስ ኃይልን በመጠቀም የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ adda dureedhaan kan poolisii naannichaatti fayyadamuudhaan hoogganaa jiru pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa itti gaafatamaa koominikeeshinii naannichaa obbo Addisuu Araggaa fi qaama nagaa eegumsaa naannichaa wajjin wal ta'uudhaan isaani kan fixinsaaf rakkina kana geggeessu. Namoonni lamaan yeroo adda addaatti waliin dubbachuudhaan walgahii godhatanii turan. Ta'us naannoon Oromiyaa babal'achuu kanaaf federaalizimii akka seerri jirutti fudhachuu dhabuu kanaan qophii amma ta'anitti wanni jiru rakkisaa ta'ee jira jedhanii jiru. Ajjeechaa magaalaa Wadaayitti geggeessame jedhame kana laalchisuudhaan jiraattota magaalattii irraa adda baafachuuf jecha carraaqqii gooneen jiraataan magaalattii tokko har'a akkana jechuudhaan naaf ibsan. Sababaan ka'iinsa kan Wadaayisan rakkina daangaa osoo hin ta'in darlolii daangaa ni jira. Dibaanoo kumatti ni jira. Rakkinni san kaase ammoo guyyaa sanii ajjeechaa wayitu ture. Naannoo Somaalee Boombaas iddoo jaamutti nama Saalaa jaamu dabarsitanii turtan natti fakkaatan jira. Saalaa Mahamad ka jedhamu ka bulchaa Gursum ture. Sababaan sanii fi uummata keessatti nyaata akka poolisiitti gallaggeessanii baqachiisan hartumantu jira. Sababaa sanii fi wajji wal qabatee informeeshinii waan jiruuf hiriirri bahame. Sababaa kana kan bahame lola daangaarra wal dha'uu jiraniif hin bahame yeroo sanitti. Gocha kun haadha abbatuu dhimma kun kan lubbu namaatti dabre kun haadha abbatuudhaan bahame. Ergas immoo himaa warree hojjechaa jira. Wadaa keessatti nama Somaalee tokko jira. Niitiin isaa Oromoodha. Inni of jalaa qabu. Ergas immoo jimaa sana akka dhaabu gaafatan. Ni didee jechuudha. Dideetii ni lole ammas didee usuu qofa osoo hin ta'in lole. Sababaa sanitti ogguun lolee waan akka shukutii irree baafatee akka namni agarutti isarra godhatee yeroo inni lolaa deemu. Maan shugutii? Mudhii irratti agarsiise. Mudhii irra kan qabu nama itti agarsiise jechuudha nama sodaachisuudhaaf. Achi booda immoo mee waan isin fiddanii ilaalee jimaa fayyamee narraa dhoorkaa jee achi booda eegguun nama xinaa korsiisu. Achi booda namoonni sababaa saniitiin aaranii balleessan jimaa isaatiif. Aarii saniin kan gochisan raawwatan Soomaalummaadhaan kan godhan jechuudha gochisan. Booda lubbuun namaa dabree ammoo achi keessa wanni nama ajaa'ibsu akka takka kan dhufee ammallee jiru. Yeroo inni bakka sanitti gochisan raawwatamu. Bakka biraattis osoo ijoolleen hiriira bahan san quban qabne ajjeechaan biraa raawwatamee ture. Eessatti? Abodaa'uma keessatti. Amma kan nuti quba qabnu namoota 7 kan du'an. Namoonni biraas immoo kan du'an jiran. Yeroo sanitti immoo hawaasni naannoo sanii namni san baay'atee deemu jira. Namoota baay'atee deemu jiru kana keessa namoonni ni jiran. Gocha yeroo raawwatan namoonni ijaan nama sana harka ni jiran. Ammoo yeroo sanitti beekumsi san jiru
kan dhageenii jiranillee qabni mootummaa yeroo sanitti dirmatan jiru galgala toora galgalaas kan dhufan isaan qabni. Eenyudha jechuudha karaa wate. Ijoollee hiriira baqatan keessa qaamni ture yeroo sanitti kan silaa namni agaree ture erga gocha raawwatan yeroo laalan ni dhaban bakka akkasitti booda namni nama haareetoo beekee bakka nama bakka biraatti dhufe immoo qaama biraatti adda baanu bakka hundi sababa kanatti ammoo namni kan ta'e akka waan hararii takka ammoo Haromaa farra nama dhufeetti fakkaate namni agaree ergasii immoo yeroo laalamu namni san hin jiru nama san keessa namoota naannoo sanaa miti ergasii immoo yeroo barbaadan gocha isaan waan qabne raawwatanis agaran gamta keessatti. Namoonni sun akka isaan itti ajjeefaman beekamaadha. Kaan amma kan isaan jedhan oduun gama biraatti jiru morma faa muramanii waan akkasii jedha waan akkasii jira. Oduun akkasii san ni deema malee namni billa waan qalame hin jiru. Tumamanii tuma kaan eega tumamanii faaya osoo dheessanii kufuuf haadhaan haan ammoo makiinaa wajjin gochuudhaan achi keessa tumameen gaafatanii waan akkasiiti malee akkasitti hanqalaman agarre. Qaama mootummaa naannoo Oromiyaa irraallee adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaatti bilbilee gaafadheen ture akkana jechuun naaf ibsan dhimma kana. Egaa mootummaan naannoo Oromiyaadha sababa kamiiniyyuu lubbuu namaa dhisnaan lubbuun bineensaayyuu seera malee darbuun qabu jedhee amana. Magaalaa Awwadaayitti dhimma uumame wajjiniin ol qabatee lubbuu namoota darbaniitiif gadda guddaatti dhaga'ama. Namni kamiyyuu abbaa fedhisa ta'uu jiraataa Itoophiyaa dhisnaan jiraataa iddoo fedhe yoo ta'e namni namummaa isaatiin lubbuu isaarra miidhaa qaqqabuun baay'ee kan nu gaddisiise ta'uu isaa ibsuu barbaada jechuudha. Kanatti aansee ka'umsa hiriiraa fi ba'aatii lubbuu namoota kanaaf maa inni kan jedhu ummati keenya bu'uura isaa akka hubatu taasisuun barbaada. Akkuma beekamu gaafa fulbaana tokko bara 2010 gaafa wixataa jechuudha namoonni nagaan aanaa Gursumirraa ka'anii gara magaalaa Hararitti deemaa jiranii boombaas keessa darbama waan ta'eef boombaas immoo magaalaa bulchiinsa naannoo Somaalee Itoophiyaa jalatti argamtu waan taateef keellaa sanatti namoota nagaa Oromoo ta'an humnootni nageenyaa liyyuu poolisiin Somaalee Itoophiyaa akkuma bare sana namoota sana buusee hidheera jechuudha. Namoota hidhaman keessaa bulchaa aanaa Gursum kan turan obbo Saalaa Mahammad keessatti argamu akkasumas obbo Taajuddiin Jamaalii fi namoonni kan biroos keessatti argamu turanii namoota kana buusanii eeggii to'annaa isaa jala oolchanii booda namoonni kun reebamanii akka du'an borumtaa isaa dhagahanii jechuudha. Sanatti dabalatee aanaa cinaasanittis karaa wal fakkaatuun liyyuu poolisiin haleellaa barame sana geggeessuudhaan namoota bebbeekamoo uummata biratti jaallatamoo ta'an Kadir Abdallaatii fi Reedwaan Abdii namoota jedhaman aanaa cinaasan keessatti rukutanii namoonni kun lamaan lubbuun isaanii darbee yeroo lubbuun isaanii darbee reessi isaanii gara itti awwaalamuuf gara biyya isaaniitti deemuu jalqabu uummanni Harargee bahaa keessa jiru baay'ee miira keessa galee eekamtuu keessa galee aarii keessa galee hiriirri nagaa hin eegamne aanaalee godina Harargee bahaa keessatti argaman keessatti bahame jechuudha. Hiriirri iddootti bahame keessaa aanaa Dadar, magaalaa Dadarii fi magaalaa Qobboo, magaalaa Markaaraabuu fi magaalaa Awwadaa jechuudha. Hiriirri magaalaa Awwadaayitti geggeessame sun baay'ee hiriira jabaa ture. Hiriirri sun immoo adeemsa keessa kan itti yaadamnee fi humni nageenyaa hiriira sana tasgabbeessuuf eeguudhaaf qophii kan hin qabne waan ta'eef moobii dhohee waan ta'eef moobii sana keessatti guyyaa dheengaddaa lubbuun namoota 18 nu jalaa darbee jira. Lubbuun namoota kanaa darbeef ammas irra deebinee gadda guddaa nutti dhaga'ame akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ibsina. Namoota du'an 18 kana keessaa namoonni 12 dhalattoota Somaalee Itoophiyaati. Dubbii daangaa irratti deemaa jiru wajjin hidhata tokko kan hin qabne baay'een isaanii daddalatanii dafqa isaaniitiin kan jiraatan. Oromoo keessaas immoo namoonni Oromoo gosa jaarsuu kan ta'an afaan Somaalee kan dubbatan isaan irratti miidhaan kun qaqqabee jira. Miidhaan kun qaqqabuu isaatiin akka naannoo Oromiyaatti biyya nu bulchinu keessatti rakkoo kun qaqqabuu isaatiin gadda guddaan nutti dhaga'ama. Gadda qofa otoo hin taane immoo namoota nagaa dafqanii hojjetatanii bulan irratti miidhaan kun qaqqabuu isaatiin mootummaan naannoo Oromiyaadha qaamota nageenyaa isaa sochoosee namoota kana keessatti hirmaatan jedhamanii shakkaman akka to'annaa jala oolan godhee qorannaa taasisaa jira. Haaluma kanaan namoonni 200 ol to'annaa jala oolanii kan jiranii qoratamanii lubbuu nama nagaa haala kanaan darbees seeraan akka itti gaafataman ta'uu ibsuu barbaanna. Akkuma waliigalaatti maatii namoota lubbuun isaanii jala darbe kanaaf jajjabinaa hawwinaa gadda guddaa nutti dhaga'amedha. Gochaan achitti raawwatame kun uummata Oromoos kan bakka bu'u miti, mootummaa naannoo Oromiyaas kan bakka bu'u miti. Namoota as keessatti hirmaatanii qooda fudhatan garuu
seeratti dhiyaatanii yakka hojjetaniin kan itti gaafataman ta'uusaa gaddi guddaan cabi guddaan keessa keenyarraa laphee keenyarraa kan nutti dhaga'ame ta'uusaa ibsuu barbaada jechuudha. Obbo Addisuu namni miseensa paarlaamaa Itoophiyaa turan jedhaman kan Boqor Alii Omar Alaallee jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef ibsa kennaniin namoonni ajjeefaman namoota 32 namoonni kun immoo akkaataa gaddisiisaa ta'een kan isaan ajjeefamanii kanneen keessaa tokko obboleessa koo xiqqaadha jechuudhaan ibsa kennanii jiran. Amma kan isin jettan garuu namoonni ajjeefaman namoota 18 kanneen keessaa 12 dhalattoota Somaalee 6 immoo dhalattoota Oromoo jaarsooti kan isin jechaa jirtan. Kun xiqqoo wal faallessaayyuun irra deebitanii akkanaa mirkaneessitan barbaade. Egaa nuyi awwadaa irratti hiriiruma irratti nama du'eedha kan sitti himaa jiru. Awwadaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti argamti. Dubbiin sun akka ka'een eega balaan kun qaqqabee booda akkan babal'anne kan godhe humna nageenya naannoo Oromiyaati. Rakkoo sana keessatti kan dhimma qaqqabee fi namoota du'anis addaan baasee akka isaan sirnaan gaggeeffamanis kan taasise qaama bulchiinsaaf nageenya naannoo keenyaa waan ta'eef gabaasni nu qabnuu fi akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan mirkaneeffanne 18 kana kaan iddoo isaa fidanii itti dabalanii jechuudha. Namoonni ajjeefaman kun amma awwaalaman moo reeffi isaanii eessa jira yeroo ammaatti? Qe'ee isaaniitti deemeera kan warra naannoo Somaalee akkaataa isaatiin gara Jijjigaatti geggeeffamee sirni awwaalchaa har'a raawwatame natti fakkaata. Achi isaan biratti raawwatama waan ta'eef kan warra kaanis akkaataa amantaa hordofaniitiin gara qe'ee isaaniitti iddootti awwaalamanitti akka awwaalli isaanii raawwatamedha. Qorannaan barbaachisu geggeeffamee qaama dhimmi ilaallatuun awwaalchi isaanii haala kanaan akka raawwatamedha odeeffannoo qabu. Gara biraa sana dura immoo guyyaa kamisa torban dabree jechuudha. Magaalaa gama kibbaa Moyaalee cinatti namoonni 4 kan dhalattoota Somaalee ta'anii ajjeefamanii jiru. Milishaa Oromiyaa qoncoraa qabatetu aleellaa geggeesseen kun raawwatame. Kanneen keessaa yoo xiqqaate namoonni 4 du'anii jiru jechuudhaan namoonni naannoo sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Somaaleef himanii jiru. Kanas qulqulleeffachuun barbaade. Kanaaf hammam quba qabaa waajjirri keessan? Egaa kamisa darbee naannoo Somaaleerraa hidhattoonni liyyuu poolisii aanaa Mooyyaalee bakka Caamuu jedhamutti bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala jiru irratti dhufanii alaabaa isaanii dhaabuu isaaniitiin rakkoon nageenyaa uumamee jira. Kanas irra deddeebilee ibsaa turre. Yeroo sanatti garuu tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateera. Milishaan haa ta'u qaamni nageenyaa kan biraa fudhateera haa ta'u yookaan uummata fudhatee haa ta'u meeshaa akkamiitiin fudhatee ta'u kan irratti waan beeknu hin qabnu garuu tarkaanfiin yeroo sana fudhatame tarkaanfii ofirraa ittisuuti malee achi cehee wanti ummati nagaa jiraataa Somaaliirratti tarkaanfii fudhatamee jiru. Tarkaanfii fudhatamee soo jiraatu hidhattoota liyyuu poolisii as darbanii rakkoo kana qaqqabsiisuuf jedhan irratti uummatni of ittisuuf tarkaanfii fudhate ta'uu danda'a kan jedhudha kan qabnu. Gama isaaniitiin garuu waan jiru sana qulqulleeffachuu hin dandeessu. Walitti bu'iinsi tureera. Walitti bu'iinsi kun garuu sababa kanaan. Gama kanaan guyyaa sana gama Oromiyaarraas haa ta'u gama naannoo Somaaleerraa namni du'e meeqa akka ta'e lakkoofsaan waan beekame jira waan waajjirri keessan beeku. Qoreen hooggantoota olaanaadhaan geggeeffamu. Gadi bu'ee jira. Qorannaa kana geggeessaatu jira. Walitti bu'iinsi sunis walitti bu'iinsa hamaa waan tureef miidhaan inni qaqqabsiise yeroo tokkotti beekamuu dhiisuu danda'a. Kanaaf isa qulqulleessanii gabaasa isaa nu biraan hin geenye yeroo nu biraan ga'anii hin beeksifne. Dhaggeeffattoota keenyaa gaba biraatiin immoo ajjechaalee Bombaasii fi magaalaa Wadaay keessatti geggeessaman akkasumas immoo muddiinsa sana wajjin wal qabateen dhalattoonni Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraatan 1,000tti kanneen lakkaawaman baqatanii Oromiyaa seenuu isaanii jiraattonniif mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Bakka baqattoonni hedduun itti walitti qabaman jedhamu magaalaa Cinaaksen irraa jiraataan tokko akkana jechuun haalachi jiru nuuf ibsan. Magaalaa adda addaa irraa dhufan Qabri Bayyaa irraa, Wacaalee irraa kan dhufe jira, Artasheek irraa kan dhufe jira. Magaalaa Jijjiga irraa kan dhufe jira. Hedduun Oromoon magaalaa Jijjiga kana parsantiin 40 kana ta'uu danda'an asirraa qe'ee isaanii buqqa'anii hundinuu as dhufan jechuudha. Asii fi Babbilee fi Harar akkasumatti Jijjigoo irraa buqqa'ee guutuutti as Finaksan kaambii fi haayiskuulii 2 guutanii jira. Nama haayiskuulii 3ffaa geessinee jira nama. Namni barra qe'ee isaatii fi qabeenya qabu hunda achi dhiisee ilmaan kan isaan isaa dhiisee as dhufee jira. Kan du'ee jira. Namni haalaan si bochisa waan nama ajaa'ibsu. Goo kana laaltu makalaaqee dhufuu jira. Ammas waan nama ajaa'ibsu. Makalaaqee dura bahee osoo sila achitti uummata qe'ee isaan irratti jabeessee achirratti uummanni akka hin buqqaanne godhuu qabu fiisisee uummata kallattiidhaan nuuf fiduu jira jechuudha. Akka aanaa Cinaksanitti haleessa irraa eegalee hanga har'a nama 13,000 fi tasaabii 92. Haalaan si bochisa yoo waan tokko odeeffatte. Idan nu qabanii jaalli poolisiin
mana kophaan nu geessanii dargaggeessa keessaa filanii nu biratti ajjeesan jaanne nuti information akkana hin baasnu nuti ta'ee keenya humnaaniin nurraa buqqaasuu jennaan ijoolleen kun argaa jaanii nama lama nu biratti ajjeesnaan namni baqasuu dubachuu eegale fadhinaa keenyaan bahuu jirraa jaanii akkasitti dokumentari irraa qopheeffachuu jiran liiboolisiin fi naannoon Somaalee. Liiboolisiin guyyaa sadeen kana afran kanaawu mana manaan deemee manneen irraa gubuu ture warra hojjoo fi kana achi keessa qabu kan qabeenya guddaa qabu garuu galmeessanii nama Oromoo ta'e hunda liiboolisiin fuudhee booda kaambii galchee akkasitti amma jaartii isa galchiisee fi mucaa san manarra cufee kan qabamee as dhufee jira. Waa'ee buqqa'insa uummataa kana ilaalchisee itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaas gaafadheen ture akkana jedhu. Egaa walitti bu'iinsi kun ergi uumamee keessumaa immoo haalli gaddisiisaanii fi lubbuu namaa ba'uuf sababa ta'e Awwadaayitti keessatti uumamuu isaatiin ol qabate haaloo nu ba'uu laata sodaa jedhuun haaloo ba'uudhaafis wanti deddeemamaaf yaalamaa ture waan tureefi Oromootni naannoo Somaalee keessa jiraatan amma Somaalilaand irraa kaasee achirraa baqatee gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasifamaatti kan jiru. Sana qofa immoo otoo hin taane aanaalee naannoo Somaaleetti wajjiniin wal daangeessan gandootni handaara naannoo Somaalee irra jiran kan akka aanaa miidhagaa tolaa, aanaa Fadiis, aanaa Jaarsoo, aanaa Cinaaksan, aanaa Baabbilee fi magaalaa Direedawaa handaara naannoo Somaalee shinillee wajjiniin wal daangeessan irratti liyyuu poolisiin nu dha'uu danda'a sodaa jedhu jechuudha. Sochiin achi jiru baay'ee sodaachisaa waan ta'eef uummatni naannoo keessa waan galeef achirraa baqatee gara magaalaa Harar, magaalaa Cinaaksaniif magaalaa Baabbileetti yaa'aa jira. Guyyaa har'aa kana saaluma kanaan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman gara magaalaa Baabbileetti akka dhufanidha odeeffannoo kan qabnu. Namoota dhufan kana egaa qe'ee isaaniirraa buqqa'anii dhufu waan nyaatan hin qabanii qorichi isaan barbaachisa dhukkubsachuu danda'u waan uffatan isaan barbaachisa. Dhimmoota bu'uuraa jireenya isaanii itti fufuu danda'an isaan barbaachisuu fi mootummaan naannoo Oromiyaadha karaa koomishinii ittisa sodaa balaa jedhamuutiin dhimmoota barbaachisan hundaa kan akka nyaataa, kan akka uffannaa, bishaaniif iddoo itti boqotan qopheessee simataa jira. Wanti ta'aa jiru kana fakkaataa kan namni buqqee dhufaa jira jettanii kaasessuun sirriidha namoota kumaatamaan lakkaa'amanidha. Ammas sa'aatii ammaa kana namoonni baay'een buqqa'anii dhufaa jiru. Isaan kana egaa simannee yoo danda'ame akkaataa isaaniitti qe'ee isaaniitti deebi'uu danda'an waliin jireenya uummattoota lamaanii akka itti gochuun baay'ee barbaachisaadha. Gama naannoo keenyaatiin garuu uummatni Somaalee dafqee jiraatu hojjetee jiraatu rakkoo daangaa keessatti ka'aa jiru wajjiniin hidhata tokkollee akka hin qabne uummati keenya keessatti hubachiifne uummanni nagaan jireenya isaanii akka hariiroo obbolummaa isaanii akka fuula ittiin gurraacheffanne hariiroon waliin jireenya sun jabaatee akka itti fufu gochuu nama sababa kanaatiin immoo dhalattoota Somaalee tuquuf deemu irratti akka saaxilamaniif tarkaanfiin itti fudhatamu kan jedhu sirriitti galchuufnee magaalota Oromiyaa keessa kan jiran hundi isaanii karaa nagaatiin jiraachaa jiru. Harargee keessa naannoo Awwadaa kan jiran garuu tarkaanfii caasaa mootummaatiin fudhatameen osoo hin ta'in amma jeequmsa gidduu kan uumamaa jiru sodaachuudhaan dhalattoonni Somaalee gara 300 ta'an gara magaalaa Hararitti baqatanii jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti isaan kun qe'ee isaaniitti akka deebi'an wabii ta'uu dandeenya. Uummatis miidhaan uummata Oromoo irra karaa liyyuu poolisiitiin qaqqabaa jiru kuni uummata Somaalee kan bakka hin buune fedhii fi intenshinii uummata Somaalee akka hin taane sirriitti hubatee jira. Kanaafuu yeroo ammaa namoonni godina Harargee baa keessa jiran obboloonni keenya dhalattoonni Somaalee gara magaalaa Hararitti kan deeman gara 300 ta'an jiru qe'ee isaaniitti deebi'anii nagaadhaan jiraachuu danda'u. Uummatni amma dubbii kana dudduuba eenyutu rakkoo kana qaqqabsiisaa jira kan jedhu sirriitti hubatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas gama kanaan ejjennoo cimaa qaba. Waliin jireenyi sabaaf sablammootaa waliin jireenyi uummattoonni Itoophiyaa keessa jiran hundumtu sababa walitti bu'iinsaaf rakkoo daangaa irratti uumameen akka addaan hin cinne gochuun barbaachisaadha kan jedhu irratti walii galamee jira waan ta'eef sadarkaa kanatti hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waanuma amma jettan kana ilaalchisee gam lamaanii akka namni qe'eerraan buqqaane mootummaa bulchiisa naannoo Somaalee wajjin kanaan dura haasaa jalqabdanii turtanii kana gidduutti immoo gidduu kana waan haaraa kanatu uumamaa jira. Kana ilaalchisuudhaan waan waliin dubbattan jira. Kibbana waan dubbanne hin qabnu sababi isaa namnis buqqa'ee namoota buqqa'an kana qubachiisu namoota immoo iddoo daangaa jiran kun akka tasgabbaa'an gochuu dubbichi kun maalirraa akka ta'ee fi garamitti deemaa akka jiru uummata hubachiisuun xinnoo hojii nu qabee waan ta'eef kana akka xumurree karaa qabsiisneen lubbuun namaa akka hin baane qaama namaarra miidhaan akka hin qaqqabne egaa taasisuu keenya mirkaneessinee booda karaa waaraa ta'e rakkoo kana akkamittiin hiikuu dandeenya kan jedhu mootummaa naannoo Somaalee ta'e mootummaa federaalaa wajjin keenyee marii keenya kan itti fufnu ta'a jechuudha. Gidduu kana marii geggeessineen jiru ejjii fi dambii uumamanii asitti.
Gaaffii gidduu kanas waliin geggeessine waliin wal qabatee komiileef gaaffiileen adda addaa ka'aa jiran jiru. Keessumaa gama liyyuu poolisii jedhu laalchisuun. Liyyuu poolisiin kun qaama mootummaa federaalaati. Bajeta kan inni argatu mootummaa federaalaa irraati. Ajaja kan inni argatu mootummaa federaalaa irraati. Mootummaa federaalaatu bajetaan busha. Yeroo liyyuu poolisiin kun akkana deemee Oromiyaa keessatti tarkaanfii fudhata jedhamee dubbatamaa jiru kanatti mootummaan federaalaa akkamitti humna kana dhaabuu dadhabe immoo humni kun ajaja mootummaa federaalaati ala ta'e kun dhimma baay'ee yaaddeessaadha jedhanii namoonni dubbatan qeexxoonni dubbatan ni jiru. Kanaaf deebii maalii qabdu isin? Liyyuu poolisiin Somaalee mootummaa federaalaatiin hundaa'e kan jedhu amantaan qabnu. Mootummaa federaalaatti hoogganas kan jedhu akka mootummaatti amantaan qabnu. Liyyuu poolisiin Somaalee caasaa mootummaa naannoo Somaaleeti. Bajetas kan kennu mootummaa naannoo Somaaleeti. Badii liyyuu poolisiin Somaalee raawwataa jiru kan itti gaafatamaa ta'uu danda'us mootummaa naannoo Somaalee fi caasaawwan sadarkaadhaan liyyuu poolisii sana hooggananidha malee mootummaa federaalaatti wajjiniin walitti hidhamiinsa inni qabu sadarkaa kanatti hubannu kana jechuudha jechuu danda'u akka mootummaa naannoo Oromiyaatti. Itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Isinis galatoomaa fayyaa ta'a. Dhaggeeffattoota keenya kanneen ibsanuu kennan kabiroos hedduu galatoomsannaa ibsa isaaniitiif gaaffiif deebii kanaa booda obbo Addisuurraa ibsaa haarawaa arganneen lakkoofsi dhalattoota Oromoo naannoo Somaaleerraa buqqa'anii ba'aa jiran 20,000 ga'uu isaanii mootummaan isaanii kan adda baafate ta'uu naaf ibsanii jiru. Egaa qophiyaarraa kanumaan xumurra dhaggeeffattoota keenya nagaatti. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya walumaa galatti qophiin keenya gara xumuraatti dhiyaataa jira. Wallee Alii Birraa kana isin afeereen gama kiyyaan nagaattiin isiniin jedha. Itti fufuudhaan sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata. Binay adda adda bosanati guute.